Akkam jirtu dhaggeeffattoonnii fi daawwattoonni yuutuubii chaanaalii keenya. Guyyaa har'aa seenaa ajaa'ibaa tokko qabadheen isiniif dhufee jira. Seenaan kunis nama ijoollummaa isaatti abjuu guddaa abjatee abjuu kana keessattis rakkoo garaa keessa darbuun nama milkaa'ee fi tokko argina. Isa dura garuu otuu seenaa kanatti hin darbiin namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuu akka hin daganne gamanumaan isinittan hima. Namni kun Silvester Stallone jedhama. Maqaan dabalataan Raamboo jedhamuunis ni beekama. Urjoota industirii fiilmii fiixee gaara milkaa'inaatti ol ba'anii achii irraa calaqqisan keessaa isa tokkodha. Eessaa ka'ee eessa akka ga'e seenaa jireenya isaa yeroo ilaallu galma ofii galmaan gahachuuf kutannoon hammam barbaachisaa akka ta'e haalaan irraa baranna. Silvester Stallone maatii akka malee hiyyeeyyii irraa dhalate. Hiyyummaa irraa kan ka'e haati isaa karaa galma mana barumsaa irratti isa deesse. Buufata fayyaa seenee deeggarsa ogeeyyota fayyaa da'uuf harmeen isaa carraa hin arganne. Yeroo isheen deessee naannoo ishee kan turan barattoota qofaa turan. Haala sanaan dhalachuun isaa irraa kan ka'e fuula isaa irraa dhukkuba narvii kan hin fayyamnetu ture. Fuulli isaa inni gama mirgaa baay'ee miidhamee hojii ala ta'ee ture. Sun immoo akka inni qajeelchee hin dubbanne, akka inni giinga'u isa taasise. Daran wanti inni hammaatu immoo hidhiin isaa gadiin goroora qabachuu waan hin dandeenyeef namoonni isatti ga'eessu turan. Nama rakkinoota gurguddoo akkanaa qabu ta'ee otuu jiruu galma guddaa tokko kaatee addunyaa irratti taatoo fiilmii beekamaa ta'uu fi fiilmii namoonni miiliyoonotaan lakkaa'aman do'atanii jaallatan hojjechuun namni akka Stallone taatoo fiilmii akka ta'u yaaduun namootaaf maraatummaa fakkaachuun ni mala. Isaaf garuu maraatummaa hin turre. Abjuun dirqama raawwatamuu qaba malee. Abjuu isaa guddaa kan qabatee tarkaanfii isaa jalqabaa fudhate. Mana barumsaa fiilmii seenee galmaa'uudhaan taatummaa fiilmii baratee erga baratee boodas taatummaatti qacaramuuf jaarmiyaalee hedduutti iyyatus tokkoon isaanii illee isa qacaruu hin barbaanne. Isa qacaruu miti jaarmiyaan qormaataaf isa dabarse illee hin turre. Guyyaa tokko waajjira tokko seenee amma isin qormaata na qortanitti mana kanaa hin ba'u jechuun sa'aatii 4 guutuu taa'e. Fedhii isaa ajaa'ibsiifatanii qorumsa isaaf kennanis argama jalqabaan taphaa ala taasisan. Yoom iyyuu taatoo ta'uu akka hin dandeenye mirkaneessanii fi gaggeessan. Haala kanaan otuu jiruu jireenyi isaa ittuma hadhaa deeme. Haadha manaa isaa waliin sadarkaa itti waan afaanitti qabatan dhaban irra ga'an. Guyyaa tokko haati manaa isaa itti aartee amma egaa ni baay'ate abjuu kee bira hin qaqqabamne kana asumatti dhaabii hojii si madaaluu barbaadii hojjedhu malee qoonqoo hin fixiini isaan jette. Deebiin inni isheef kenne kutannoo isaa irraa kan madde ture. Galmi koo kana biraa hin qaqqabamne miti, ni qaqqabama. Akka ati jettu kana galma koof hojjechuu dhabee hojii biraa yoon eegalee har'aaf waan qoonqoof nu ta'uu arganna ta'a. Abjuun koo isa guddaa garuu gurguruu kooti hin ta'u. Abjuun koo hin gurguruu jedhe. Dhuma irratti sadarkaa jiraachuu hin danda'amne irra geenyaan saree isaa baay'ee jaallatu $50tti gurguruuf dirqame. Guyyaa sareen isaa gurgurate sanaa yeroo yaadatu jireenya koo keessatti guyyaa jibbisiisaa isa dhumaati jedha. Hiriyyaan isaa inni dhugaan saree sana ture waan ta'eef
haala rakkisaa akkanaa keessa utuun jiruu guyyaa tokko gara wal dorgommii buunyaa yookiin booksii deemuun dorgomtoota ilaale. Shaampiyoonaa madaalaa ulfaatina addunyaa kanaa ture Muhammad Ali Killeetu nama Cheek Wemper jedhamu dorgomuuf dirree seene. Muhammad Ali Killee nama dandeettii addaa buunyaa qabu waan tureef namni hagas mara isa dorgomu jira jedhamee hin yaadamu. Wemper garuu nama salphaa hin turre. Haala nama ajaa'ibsiisuun dorgommii sana utuu hin mo'amiin hanga marsaa 15ffaatti deemee sun sana adda ture. Instaayiloon taa'ee yommuu waan kana ilaalu barumsa guddaa tokko irraa barate. Kutannoon jiraannaan galma hin ga'amne akka hin jirre waan argee kanaan kaka'umsa guddaa kana argate. Instaayiloon gara mana isaatti deebi'ee waraqaa fi kobbee qabatee gad taa'ee osoo wal irra hin kutiin sa'aatii 84 guutuu taa'ee barreessuun barreeffama fiilmii isaa kan Rookii jedhamu xumure. Hojiin kun jireenya isaa guutummaatti jijjiiruu akka danda'u waan beekuuf baay'ee itti gammade. Barreeffama fiilmii isaa qabatee akka isa irraa bitaniif jaarmiyaalee industirii fiilmii hedduu quunnamu illee irraa bitachuuf garuu fedhii kan argisiise hin argamne. Dhuma irratti jaarmiyaan tokko barreeffamicha ilaalee doolaara 75,000 irraa bituuf murteeffate. Nama waan qoonqoo isaatiif nyaatu illee hin qabne kanaaf kaffaltiin hammamii kun baay'ee gammachiisaa ta'uun wal nama hin gaafachiisu. Barreeffama sana isaanitti gurguruuf itti waliif galus haala duree hin jijjiiramne tokko garuu isaaniif kenne. Fiilmicha keessatti taatoo adda duree ta'ee hojjechuun sun jaarmichaaf oduu gaddaa ture. Namichi yommuu ilaalamu raawwatee nama taatoo ta'uu hin fakkaatu. Jarris yaada isaa ciminaan morman. Inni garuu yoo taatoo ta'e hojjechuudha baate sanuu taatoo adda duree fiilmichaa barreeffamicha akka isaanitti hin gurgurre itti hime. Ni gaddan. Gatii barreeffamichaa ol kaasuudhaan doolaarota 200,025 akka isaaf kaffalan itti himanii. Taatoo ta'aa yaada jedhu garuu akka dhiisu gaafatan. Ammas ni dide. Jarris abdii hin kutanne barreeffama isaaf doolaara miliyoona 1 akka kaffalaniif maallaqa hamma kanaa fudhattee garuu gaaffii taatummaa isaa akka kaasuuf gaafatan. Haala baay'ee nama ajaa'ibuun doolaara miliyoona 1 isaaf dhiyaate sana ni dide. Maaliif? Silumayyuu barreessaa ta'uu otoo hin taane galmi isaa taatoo beekamaa ta'uu ture. Dhuma irratti hojjettoonni jaarmichaa walii gahiidhaan waan tokko murteessan. Istaayiloon taatoo adda duree ta'ee fiilmicha akka hojjetu, fiilmichi immoo baajata xiqqoo doolaara miliyoona 1 gadiin akka hojjetamu barreeffama isaanii fi hojii taatummaa isaaf walumaa galatti Istaayilooniif doolaarri 35,000 qofti akka kaffalamu itti waliif galanii namichatti himan. Innis gammachuudhaan fudhatee abjuu isaa isa guddaa lakkoofsa dijiitii 7tti gurguruu kan dide. Istaayiloon heeyyamaa taatummaa akkuma argateen gammadee doolaara 35,000 qofa fudhatee gammachuudhaan deeme. Akkuma achii ba'een hojii isaa namicha saree isaa itti gurgure sana barbaaduun ture. Barbaacha dheeraa booda namicha argate. Baay'ee gammadee doolaara 100 dachaa ittiin bite kenneefi saree isaa akka isaaf deebisu gaafate. Namichi garuu tole hin jenne. Battalumatti gatii sarichaa doolaara 500 taasiseefi
namichi garuu maallaqa hammamuu yoo isaaf kenne saricha deebisuuf fedha akka hin qabne murteessee itti hime. Gatii saree itti bitamuuf hin yaadamneen doolaara 1,000 kenneefi namichi ammas inuma dide. Istaayiloon garuu waan tokko beeka. Kutannoon jiraannaan wanti hin danda'amne akka hin jirre dhuma irratti doolaara 15,000 guutuu namichaaf kaffalee saree isaa jaallatu fudhatee gale. Fiilmiin isaa hojjetame yeroo xumuramu maaltu ta'e? Ajaa'iba ture! Reekoordiin gurgurtaa fiilmiiwwan Ameerikaa hunda caccabsee galii doolaara miiliyoona 171 argamsiisuun wantoota 10 badhaasaaf kaadhimame. Taatoo adda duree filatamaa qabaachuun, suuraa gaarii qabaachuu fi daayirektera gaarii qabaachuudhaan badhaasa Oscar isa guddicha badhaafame. Ergasii itti fufee fiilmiiwwan isaa bebbeekamoo hojjete. Fiilmiiwwan hojjechuuf nama kaffaltiin ajaa'ibsiisaan raawwatamuuf ta'e. Fiilmii tokkicha hojjechuuf faayidaalee adda addaa dabalatee doolaara miiliyoona 20tu isaaf kaffalama. Industirii fiilmii Hooliwuud keessatti taatoo urjii kan dorgomaa hin qabne ta'uu danda'e. Seenaa Silvester Staalloon kana irraa maal baranna? Bakka yaadan ga'uuf wanti baay'een barbaachisaan kutannoo akka ta'e, kutannoon guddaa qabaachuudhaan otoo baatee Staalloon sadarkaa kana irra hin ga'u ture. Fedhii qabdutti kutannoon ida'annaan bakka yaaddee kamuu ni geessa. Fedha qabaattee kutannoo dhabnaan fedhiin sun hawwii qofa ta'ee hafa. Hawwiin immoo hawwiidha. Dhaggeeffattoota keenya fi daawwattoota keenya, seenaa kanarraa waan baay'ee akka isin barattan abdii guddaa qabna. Warri isinitti tole comment, like, share, subscribe nu gochuu akka isin hin daganne isinittan hima. Waan nu dhaggeeffattani hundumaaf galatooma.